Uummanni kamuu yookaan amantiin kamuu biyya kamiin keessattuu yoo ta'e seenaa mataa isaa qabaachuu waan beekamaa ta'edha. Seenaan kunis barreeffamee dhaloota isa boodatiif dabarfama. Haa ta'u malee seenaan musliimoota biyya keenyaa waggoota hedduuf namoota baay'ee biratti hin beekamu ture. Kunis kan ta'eef warroonni amantii Islaamaa biyya tana keessaa balleessanii biyya amantii Kiristaanaa qofa godhuuf yaalaa turan seenaa kana akka hin beekamne awwaalan. Isaan kun Itoophiyaa የክርስቲያን ደሴት Itoophiyaan iddoo wala kiristaanati akka jedhan san taasisuuf qabsoo cimaa godhaa turan. Akka uummanni addunyaa Islaamni biyya tana keessa jiraachuu hin beekne seenaa awwaalaa turan. Sababuma kanaaf seenaan uummata Islaamaa akka hin barreeffamnes dhorgaa turan. Namoonni muraasni seenaa kana barreessanis afaan Arabaatii fi Ingiliffaa qofaan kan barreessanidha. Afaan Amaaratiinis baroota as dhaanu kana keessa barraahuu jalqabee jira. Garuu afaan Oromootiin kan barraa'e haga ammaatti arguu hin dandeenye. Anis kanuma irraa ka'uudhaan kitaabota seenaa garagaraa irraa walitti qabuun seenaa gabaabaa kana isin biraan gahee jira. Karaa biraatiin immoo seenaan barreessitoota Habashaatiin barraa'e seenaa dhugaa irratti hin hundoofne fi kan maqa xureessaa uummata Islaamaa akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Jarri kun seenaa hin jirre kan barreessaniif uummatni Islaamaa akka uummata gaarii hin taanetti namoota seenaa dhugaa hin beekne dogongorsiisuufi. Abbaan kitaaba seenaa fi qabsoo Oromootaa seenaa jal'isuu fi kan barbaadan qofa filatanii barreessuu isaanii akka armaan gadii kanatti dubbatee jira. Habashoonni seenaa biyya kanaa yoo barreessan tooftaa sadiitti fayyadamuudhaan barreessan. Sunis tokko seenaa barbaadan qofa filatanii barreessu. Lama seenaa hin barbaanne keessaa dhiisanii barreessu. Sadi seenaa ofii isaaniitiif hin barbaanne immoo jibbisiisu yookaan xureessu. Fakkeenyi seenaa barbaadan qofa filatanii barreessuu isaanii kanneen armaan gadii kana. Maqaa fi seenaa mootota Solomoonawaa qofa ol kaasanii guddisanii afarsanii dubbatan. Sabni tokko Amaara amantii tokko Ortodoksii fi afaan tokko Amaariffa qofti Itoophiyaa keessa akka jiraatutti fedhii isaanii tahuu barreessan. Amantii Ortodoksii malee amantiiwwan biraa tokkummaa biyyaa akka diiguu fi balleessu fakkeessanii barreessu. Manni amantii Kiristaanaa sulxaanota Islaamaatiin diigamuu ni dubbatan. Garuu masjiidonni hedduun harka mootota Habashaatiin diigamuu turuu isaa hin dubbatan. Mootummoonni Habashaa Musliimoota hedduu fixaatuu hin dubbatan. Garuu kan Kiristaanaa Musliimootan akka waan ajjeefamaa turetti fakkeessanii dubbatan. Mootummoonni Habashaa sulxaanota mootummoota Islaamaa torban xiraazal Islaam jedhamtee beekamtuu bara dheeraaf itti duuluu turuu isaanii hin dubbatan. Imaamu Ahmad waggaa 15 oliif biyya guutuu tokko taasisee akka bulchaa ture osoo hin dubbatin hammeenya isaa dubbatanii bira dabran. Akka jechoota hayyoota tokko tokkotti seenaan kanaan duraa biyya keenyatti barreeffame seenaa qulqulluudha jechuu mannaa seenaa oduu durii tel yookaan isa afaan Amaaratiin tarat jedhamuun wal make jechuu wayya. Barreessitoonni seenaa Itoophiyaa hedduun waa'ee seenaa biyya tanaa yeroo barreessan abbaan haqaatii fi dhugaa mootota Habashoota qofa jedhanii barreessan. Balleessan uumamu immoo kan mootota Habashaa osoo hin taane kan Oromootaa yookaan kan Musliimoota Itoophiyaa fakkeessanii jallisanii barreessan. Seenaa Habashoonni barreessan keessatti wanti baay'ee nama raajessu seenaa jaarraa 7ffaa hanga 13ffaa jiru hunda bara dukkanaa darki ejji yookaan isa afaan Amaaratiin የጨለማ ዘመን jedhanii yaamuu isaaniiti. Seenaa baroota kana akka waan wanti tokko hin barreeffamneetti bira dabran waggoota 700 kanneen keessatti seenaan homaatu akka waan hin hojjetamne yookaan seenaa jiru beekuu dhabuu osoo hin taane seenaan yeroo sanitti barreeffame warroota isaan hin jaalanneen waan ta'eef seenaan bara sanii barreessitoota muslimtoota fi arabootatiin kan barraa'e waa'ee bulchiinsa mootummoota sulxaanota musliimoota Itoophiyaa ture. Habashoonni ragaawwan barreessitoota musliimoota araboota kana ija musliimoota ilaalanii waan laalaniif burqaa seenaa dhugaa fi qabatamaa ta'e kanatti osoo hin fayyadamin hafanii jiran. Fakkeenya yoo fudhanne barreessitoota arabaa kanneen akka Ibnu Jariir al-Xabarii fuula 832 hanga 923, Ibnu Hajar al-Asqalaanii fuula 1371 hanga 1448, Ahmad bin Ali al-Maqrizi fuula 1400
في جات فري هنگا فولا كم تقول أفري في أفرت بلما اليعقوبي المسعودي في ابن هشام مقاله ندان دأمام حبشوني والله في جبين سامن تابرا الراقبا إسان قلقي سينا سرقي في بري فمدوغا سنتفاي دمو أصو هندان ديني حفنيرو سينان أرابوني بري سن سينا دوغا في قبتماته بري ستوني سينا بيكينا هدون دوبتني جيران هيو سينا كانت بروفيسور سرقاو هبل سلاسي جدامو وبين كلون سينا بري ستوتا أرابوتا فكاتو هنجرو جتشو رقاب هنيرو بروفيسور لابيسود قبرا دليبو إمو سينا بري ستوني أرابوتا سينا چچمو galmeessanii dhaloota hadhaatiif dabarsuu isaaniitiif galata guddaa galchuufi qabna jechuudhaan hojii seenaa barreessitoota Araboota dinqisiifatanii turan. Taklaat Saadiq Makuriyaa akka barreessetti ergaa amantiin kiristaanaa biyya tana seenerraa kaasee Aksum, Laastaa fi Gondaritti namoonni seenaa barreessan hundi odeeffannoo masaraa mootummaatii fi mana amantiitiin ala bahanii hin barreessan. Taklaat Saadiq ittuma dabaloon warri mana amantii fi mootummaa seenaa barreessan hojii amansiisaa hojjetan jedhamee fudhatamuuf rakkisaadha jedhan. Akkasumas barreessitoonni kunniin seenaa jiru irratti haarawaa dabalanii gabbisuun akka barbaachisu kan hubatan hin fakkaatu jechuun hanqina barreessitoota Habashaa saaxilanii jiru. Habashoonni seenaa uummata Oromootii fi kan Islaamatis walitti qabanii ija tokkoon ilaalaa turan. Fakkeenyaaf seenaa barreessan Habashaa Abbaa Baahiree jedhamu uummata Oromoo waan jibbuuf seenaa uummata kanaaf faallatti jiree bifa badaan barreessee jira. Abbaan Baahiree sababa uummata Oromoo jibbuufis akka armaan gadii kanatti ibsee jira. Seenaa gaallaa kan barreessaa jiruuf akka gosa isaanii addaan beeknuuf akkasuma uummata badaa nama ajjeesuuf qophaa'e tahuu isaanii ibsuuf jecha barreessaa jira. Maaliif seenaa uummata badaa akkanaa barreessite jedhanii yoo na gaafatan narraa callisaa. Seenaan Muhammadii fi sallallahu alayhi wasallam kan sahaabota isaatu ni barreeffame jedhee deebisa jedhee Abbaan Baahiree. Abbaan Baahiree seenaa Islaamatii fi kan uummata Oromoo wal qabsiisuun isaa sababni inni uummata Oromoo jibbuufis waan isaan amantii Islaamaa qabataniif tahuun kanarraa hubatama. Akkasumas sababni mootonni Habashaa uummata Oromoo fixaa turaniif sababuma isaan amantii Islaamaa qabataniif akka tahee kitaabonni seenaa hedduun ni dubbata. Waa'ee kanaa bakka isaatti bal'inaan hubatuu ni danda'ama. Barreessuu kiyyaaf sababa kan tahe seenaa dhugaa kan warroonni diinaa Islaamaa ta'an jijjiiran sirreessuu, kan isaan dhoksaa turan ol mul'isuu, akkasumas uummanni keenya seenaa isaa kan hin beekne akka irraa baratu, kan beeku akka yaadatu, kan dabre irraa gorsa fudhatee ka fuulduraatiif akka jabaatu taasisuudha. Kitaaba kana keessatti hanga danda'ameen seenaa dhugaa kan loogummaa hin qabne dhiheessuuf yaalii godhee jira. Haa ta'u malee dogongoraa fi hanqinni hin jiru jechuu miti. Ilmi namaa kamuu waan hojjetu keessatti hanqinaa fi dogongora hin dhabu. Guutuu ta'uun Rabbiif malee eenyufuu hin malu. Kanaafuu anis akkuma aalimni Al-Hariirii jedhamu manzuumaa Malhatul I'raab jedhamtu keessatti akkasiin gadii kana jedhe jechuu barbaada. Yoo eebii yookaan hanqina dogongora kitaaba kana keessatti argite hanqina san itti guutii qaawwa san cufi. Guddatee ol ta'e inni eebii hin qabne. Rabbiin guddaan kan eebii hin qabne guddatee waa hundaa ol ta'e. Seenaa jechuun maalidha? Seenaa jechuun isa afaan Arabaatiin at-taariikh jedhamudha. Taariikh jechuun akka lugaa afaan Arabaatti yeroo jechuudha. Akka waliigaltee aalimootatti immoo seenaa jechuun beekumsa waa'een uummata dabree fi kan yeroo seenan sun barraa'u jiru ittiin beekuun danda'amudha. Hiikkaa biraatiin immoo seenaa jechuun waa'ee uummata dabree beekuu fi jijjiirama yeroo irraa xiinxallaa argamutu seenaa jedhama. Gosoota seenaan gosa lama qaba. Isaanis seenaa waliigalaatii fi seenaa garii yookaan cinaa jedhama. Tokko seenaa waliigalaa, seenaa waa'ee uummata dachee irratti argamanii dubbatu. Fakkeenyaaf seenaa Imaam Ibnu Jariir Axxabariin kitaaba isaanii Taarikhur Rusuli wal Muluuk jedhamu keessatti barreessan kun waraqaa fuula 3 kan qabudha. Imaam Ibnu Jariir kitaaba isaanii kana keessatti seenaa bara Nabi Aadam irraa jalqabee haga bara
dhibba sadii fi lama akka lakkoofsa hijiraa bara 881 akka lakkoofsa Awurooppaatti barreessan. Achirraa waggoota muraasa qofa turanii bara 310 akka lakkoofsa hijiraatti boqotan. Rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. Akkasumas Imaam Ibnu Kathiir kitaaba isaanii Al-Bidaaya wal Nihaaya jedhamu keessatti seenaa bara dachee fi samiin uumamtuu irraa jalqabee hanga bara isaatitti jiru barreessanii jiran. Seenaan kunniin seenaa waliigalaa jedhama. Lama seenaa garii yookaan muraasa. Seenaan kun waa'ee biyya takkaa yookaan nama tokkoo dubbachuudha. Fakkeenya seenaa Rasuula sallallahu alaihi wasallam, seenaa biyya Misrii, seenaa biyya Habashaa fa'a. Imaamu Al-Suyuuxiin kitaaba waa'ee Habashaa dubbatu Azhar al-Uruush fi Akhbaar al-Hubuush jedhamu barreessee ture. Jechootni afaan Habashaatiin Quraana keessatti dubbatame hanga 28 gahuu dubbateera. Seenaan akkanaa kunniin seenaa garii yookaan cinaa jedhama. Qoodama seenaa. Abbaan kitaaba Manhal al-Axashaan fi Taarikh al-Habashaan yeroo seenaa kana bakka sadiitti qoodee ture. Isaanis seenaa bara duraa jalqaba bara hin beekamne irraa jalqabee hanga kufiinsa Roomaa dhihaa jaarraa sadaffaa akka lakkoofsa Awurooppaa. Seenaa bara giddu galeessaa kufiinsa Roomaa dhihaa irraa hanga kufiinsa Roomaa bahaa, kana jechuun dhaloota Nabi Ciisaa alayhi salaam irraa jaarraa sadaffaa irraa haga jaarraa 13ffaa jechuudha. Sadaffaan seenaa bara haarawaa bara Usmaaniyyoonni Turkoonni magaalaa Roomaa Qustantiniyaa Istaanbul jedhamtu injifatanii to'annaa jala oolchan irraa haga guyyaa hadhaatitti kan jiruudha. Bu'aa faayidaa seenaa beekuu. Seenaa beekuun bu'aa maalii qaba? Seenaa beekuun bu'aa baay'ee qaba. Rabbiin keenya seenaa warra asiin dura dabree hedduu isaanii Quraana keessatti ergaa nuuf seenessee booda akkana jedha. Laqad kaana fi qasasihim cibratun liulil albaab. Dhugumatti seenaalee isaanii keessa warra sammuu qabaniif gorsatu jira. Jecha Rabbiin dubbate kana irraa wanti fudhannu seenaan warra dabree wanti nuuf dubbatameef akka gorsa gaarii irraa argannuuf, kan gaarii ta'e fudhannee kan badaa ta'e akka irraa gorruuf yookaan irraa qusannuuf. Akkasuma Rabbiin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akkana jedha. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Oduu ergamtoota irraa waan ittiin onnee kee raggaasisnu hunda sirratti odeessina. Kana jechuun seenaa warra dabree yoo beekan onneen namaa imaan irratti gadhaabatti jechuudha. Kun bu'aa seenaa beekuun qabuudha. Kana malees bu'aan seenaa beekuu hedduutu jira. Isaan keessaa amantii irratti nama jabeessa. Haalan namoota gaarii ilaalanii akka karaa isaanii hordofan nama taasisa. Namoota badiidhaan dachee kana irraa deeman akka isaanii san tahuu irraa nama dinniina yookaan akeekkachiisa. Rakkoo nama qunname irratti obsuuf nama gargaara. Jabeenya fi cimina namaaf dabala. Lubbuu yookaan nafsee namaa haragalfachiisa. Gammachuun akka jiraatan nama taasisa. Lubna yookaan dabeessa takkaawuu sodaattu goota taasisa. Seenaa kana beekuun akkamitti goota nama taasisa. Seenaa gootota sahaabaa kan akka Hamzaa bin Abdul Muttalib, Khaalid bin Waliid, Ali bin Abi Xaalib, Ra'aan bin Maalikii fi Ikrimaa bin Abi Jahal fi kan kana fakkaatan yoo beekan gootummaa argatan. Akkasumas hooggantoota Islaamaa kan akka Salhaddiin Al-Ayyuubii fudhannee akkaataa itti Beetal Maqdisiin itti bane hubachuun fakkeenya gaarii namaaf taha. Rabbiin Quraana keessatti seenaa hedduu dubbatee jira. Fakkeenyota Rabbiin akka gorsa irraa fudhannuuf nuuf dubbate keessaa tokko qissaa Nabi Aadam alayhi salaam. Akkatti Rabbiin itti isa uume osoo inni rafuu cinaacha isaa kan bitaa irraa haadha ilma nama hundaa Haawwa akka uume. Malaayikaa isaaf sujuuchisuu Shayxaanni sujuuduu didee warra abaarame tahee jannata irraa darbamu. Nabi Aadamii fi Haawwaan muka Rabbiin irraa dhorge nyaatanii jannata irraa gara lafaatti buufamuu yookaan darbamuu fi kan kana fakkaatanidha. Lama qissaa Nabi Nuux alayhi salaam akka inni waggaa 950 toohidatti yaamaa ture waan ummanni isaa isaan jedhaa ture. Warri isa dide bishaaniin halaakamee liqinfame, warri amane doonii yaabbatanii bahan fi kan kana fakkaatanidha. Qissaa Nabi Saalih alayhi salaam akka inni ummata isaa toohidatti yaamaa ture. Ummanni isaa gaala Rabbiin isaanii kennee
hin ajjeesinaa jedhee dhorge ajjeesanii guyyaa sadi keessatti halaakamuu yookaan dhumuu fi kan kana fakkaatanidha. Afur qissaa nabi Ibraahim alayhi salaam akkaataa ummanni isaa taabota yookaan waaqayyoolii isaaniitiif jecha ibiddatti isa darbe osoo ibiddi isa hin gubin rabbiin nagaha isa baasu wal mormii jidduu nabi Ibraahimii fi mooticha yeroo sanii Numruuz kan jedhamu gidduutti taasifamee fi kan kana fakkaatanidha. Shan qissaa nabi Yuusuf alayhi salaam obboleeyyan isaa boolla bishaanii bi'irii eelatti isa darbu boollaa baafamee mooticha biyya Masriitti gurguramuu fitnaa rakkoo haati manaa mootichaa isarraan geette mana hidhaa keessa waggoota hedduu turuu isaa achii bahee mootii biyya Masrii tahuu isaa abbaa isaa Yaaquubiin kan osoo isaaf booyuu qaroon yookaan agartuun ijji isaa baddeen wal arguu isaa ijji abbaatis deebi'uu fi kan kana fakkaatanidha. Jaha qissaa nabi Muusaa alayhi salaam yeroo inni dhalatu Fir'aawna akka hin ajjeefneef haati isaa saanduqa keessa keettee bishaan keessatti akka gad dhiifte bishaan keessaa fuudhamee Fir'aawnaa biratti akka guddate inni ajjeesuuf taanan gara biyya Madiyaan deemee waggaa 10 ture deebi'ee nabiyyii tahe. Fir'aawnatti ergamuu isaa rakkoo Fir'aawna isarraan gahaa ture Fir'aawnaa fi jama'aan gurmuun isaa bishaanin halaakamanii musliimoonni nagaha bahuu qaama Fir'aawnaa rabbiin bishaan gubbatti ol baasuu haga ammaa qaamni isaa biyya Masrii yookaan Ijipti keessa jiraachuu ani rabbi waan ofiin jedheef akka nama isa boodattiif gorsa ta'u rabbiin akkas isa taasise qaaruuriin rabbiin dachee gad isaan kutuu fi kan kana fakkaatanidha. Torba qissaa nabi Iisaa alayhi salaam akkatti rabbiin abbaa malee haadha isaa Maryam irraa isa argamsiise raajii mu'jizaa adda addaa rabbiin isaaf kennu kan akka waan du'e ruuhii itti godhuu shoolii yookaan qaama dhibeen addaate haxaa'ee hayyama rabbiitiin fayyisuu fi kan kana fakkaatan rakkoo ilmaan Israa'el isa godhaa turan ajjeesuuf yaalanii rabbiin gara samii isa ol baasuu booda yoo qiyaaman dhiyaatte samii bu'ee dajjal ajjeesuu fi kan kana fakkaatanidha. سديت سينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم برا عمل فيل برا أربعة جدمو ألتو إساني غاف إسان ألتن نوري وقو إفا وهي ملتو أصو نبي يما هنكن من درا نما أمانما تهني محمد الأمين جدمني ور مكة برتبه كموساني إرجمني مشركون مكة أزا إسان قرأ ترو توحيد قفت وقا كرس دياما ترو إساني غير مدينة هجرة بهني وقا كرن أجكي سجراتو قصو إسلام ما قرأ ترو إساني لولا أك بدري خندقي في فتح مكة تبوك خيبري فيها كان فكاتن كيسة جفنو قدا أرغتني بينو تساني كم بيا إسان أريه جابساني دينا إسلاما ببلتين بودا غرفول ربي ديمو أو كودو أم بقطو إساني كان مليسينا أكا أصحاب الكهف ورق قدا أصحاب الفيل ور أربع أصحاب الأخدود ور بولو بالداف ربي النوف سين السجرة كان هندا ربين وانتنوف دبته براني سرته باني غورس إرّا أك فدنوف ربين نما غورس إرّا فدتنوها تاسسو